jiraadhaa baga jiraattanii hordoftootennaa fi kabajamtoottenna wanti nurra dubbachuu deemnu kuni dubbii ijoo Oromoo taate waa'ee hidhamtoota siyaasaatii fi waa'ee uummata Oromoo kan irraa waan gabaabduu tokko dubbachuu barbaanna jechuudha. Uummati Oromoo nama qabsoon beekame, nama abbaa biyyaatiin beekame jechuudha. Nama abbaa biyyaatiin beekame kanatti kan abbaa biyya jedhu, kan biyyinatti ijaaraana diiga jedhutti hooggantoota Oromootiif dhaabbilee siyaasaatiif sagalee ta'uu dadhabee dhaabbilee siyaasaa fuula nama dhaba, fuula qaanyawan, fuula yookaan tuffataman tuffitan ofirraa qaarisuuf jecha raganna nyaataatiin ufa leelaa jiran yookaan ufa ajjeesaa jiran jechuudha. Uummati keenya tokko ta'ee kan biyya keessa jiruuf kan biyya alaa jirus takka ta'ee waan kan dur dhaabbachuu hin dandeenye. Oromoon hayyuu beekaaf qaroo qabdu kana yoo osoo inni jiru ittiin fayyadamin hojja inni du'iyyuu faayidaa kan hin qabne beekama jechuudha. Namni Oromoo hidha jiru kun qeerroof qarree hayyuun beekaan sabboontooti Oromoo hidha jiran kun lubbuu fi qofaa itti jabaatee diinota Oromoo mirga namummaa eegsuuf heera biyyattii tanaa eegsuuf heera biyyattii eegsuuf mirga namaa eegsuuf akka ta'e jechuudha. Dhiibbaa sabaaf sablammoota irgeetti irra ittisuuf uf wareegaa jiran. Yaa Oromoo waan biyya tanaaf fuudha gochaa jiran. Waan biyya tanaaf adeemsisaa gochaa jiran. Hammoo namni kun sababni inni hidhamee sababa kana jechuudha. Sababni mirgi namummaa. Sababa mirgi namummaa kabajamu sirni sanatti deemtan kun sirni biyyatti facaasu jedhanii namni dhaabbatanii hidhaman malee wanni biraa hawarri hidhamee hin jiru jechuudha. Kan nama ofirra xiinxalee beekuu nama jiraatu. Hayyooti beekaan qaroo Oromoo qabdu kan bira wareegam sababni warri wareegamee sababa Oromummaati. Sababa mirgi nama eegamuu qabu jedhu qofaaf akka wareegamu namoonni beekan jechuudha. Kan namni ofirra xiinxalee ofirra yaade beekuu nama jiraata ture. Namni keenya kan beenne itti fakkaata yoo ta'u jettu akka nam kan beenne of gochaa jiran jechuudha. Hakkisanii akka furmaata nuuf fiduu hin dandeenye. Akka biyyattii tana balaaf saaxiluu danda'u malee akka biyyattii tan balaa irraa hambisuu hin dandeenye beekama jechuudha. Beekamtooti Oromoo hayyuun beekaan hidha jiru hidha jira, hidha hin jirre biyyattii tana keessa jiru uffee taa'uu hin qabu. Shira nurra deemaa jiru, shira dhiirtiif wareegaa jirtuuf dur dhaabbachuu qaba. Qabsaa'uu qaba. Yaada wal jijjiirachuu qaba. Hooggantooti Oromoo yoo yaada wal jijjiiran yoo hin qabsoomne abbaa biyya ta'uu akkanatti hin dandeenye jechuudha. Akkanaan lafuma haati abbaa biyya ta'uu ni ulfaata jechuudha Oromoo. Namni nama eegisiin jedhan yaada qabaachuu qabda. Malaaf marii qabaachuu qabda. Hoogganaa hanqee, jabaa hanqee, hasir wabeehu, hasirra siyaasa danda'u hinaafuu hin barbaachisu jechuudha. Nuti wanni biyyatti nu qabnu nu dhowwaa jira. Wanni hangoo nu sila argannu nu dhowwaa jira. Hinaaffaa beekumsaati. Yoo namni tokko beekumsa qabaate sabi Oromoo bal'aan kun
Beddel sagalee ta'uu ni hinaafanii. Bakka isaan ofii seenuu waan fedhe. Bakka sila namni sun argate sana osoo hin argadhe jedhee haa hinaafuu guddaa jechuudha. Wanni Oromoon har'a kan tuffatamtee tana jechuudha. Beeltii aangoo dheebuun aangoo taatama qabdi tun yoo ati biyya teetiif qabsoofte, yoo ati hayyoota teetiif dhaabbatte, yoo ati saba keetiif taate silleen bahuu dandeetti jechuudha. Akka obbo Jawaar Mohaammed ba'an namni dura ofiif ta'uu qaba. Saba ofiitiif ta'uu qaba. Namni saba ofiitiif ta'etti ormaaf ta'uu danda'a. Ollaaf ta'uu danda'a. Namni saba ofiitiif hin ta'in ollaaf ta'uu hin danda'u. Sabaaf ta'uu hin danda'u jechuudha. Saboota biraatiif. Kan namni silaa ofirra xiinxalee beekuun namatti jiraata. Namni dura osoo karaa bira hin utaalle biyyatti ofii qulqulleeffachuu osoo biyyatti qulqulleessuutti hin ceene min kan keessa qulqulleeffachuutti namirraa eegama jechuudha. Mootummaa nama biyyi nuu bulchaa jiru kun mootummaa mana ofiitti hin qulqulleeffatinitti loon namirra banaa jira. Karaa Suudaaniitiin lolii geggeeffamaa jira. Karaa Tigraayitiin lolii geggeeffamaa jira. Naannoo Oromiyaa irratti lolii geggeeffamaa jira. Lolli kun maaliif dhaabbachuu dadhabe yoo jettan waan qaamni keenya keessa jiru dhaabbachuu dadhabe jechuudha. Hidhamtoota siyaasaa kana akka isiin hin baane barbaadu saba Oromooti. Guddinni isaa saba Oromooti. Akka isiin dhumtu barbaadu saba Oromooti. Maal yoo jettan beelaan gootii, eebbaan gootii. Saba Oromoo. Wanni mootummaa ofiin jedha kun garee juunta jettee nama maqaa moggaaftu tun ofiifuu akka juunta taate addunyaanis beekaa jirti jechuudha. Addunyaanis ilaalaa jirti jechuudha. Namni tokko yoo hidhame murtii seeraa murtii haqaa argachuu qaba. Hidhamtooti teenta Oromoo, hooggantooti teenta Oromoo murtii haqaa argataa hin jirtu. Seeraan hidhamaa hin jirtu. Seera malee yakka takka malee hidhamanii waan lafa hin jirre waan wanti waan dhugaa hin ta'in hidhamaa jiran jechuudha. Kanaan saaxilamaa jiran jechuudha. Kanaaf lubbuu fi kennaa jiran jechuudha. Nuti ammoo namni hidha hin jirre haa ofirra teenyaatti yaanee miira keenya yaannee ofirra oollu nagayaan oolle nagayaan gallu haa hute haa jiru warra kanaaf bu'aa buusu dadha. Habaaworra duulaa jirra. Keessi keenyaa'uu naqa qaba. Keessi keenyaa'uu wal ta'e namsila keessi isa wal ta'etti wadur dhaabbachuu danda'a. Yaa Oromoo adduna qoqqoodanii jiran. Bakka lama nu baasanii jiran. Nam kaan maallaqaan of jalbitanii kaan garaaf jecha nam jalgalee hidhamtooti teenta siyaasaa dhumaa jirti jechuudha. Namni amma dadhabee kutee hunda jira. Bulkoosii turan hidhan hunda jira. Maaliif wanni kun hundi taate osoo sabni Oromoo jiru osoo qeerroo qarreen jirtu abbaan qeerroo kana ta'e jechuun qaamni gurguddoo. Amma booda wanti Oromoo irraa eegama hin jirtu jechuudha. Warri hidhamtoota hin baasuu dadhan, warra yoo kennaaf sagalee ta'uu dadhan. Amma booda wanni Oromoo irraa eegan hin jirtu jechuudha. Dhageessan arganii jiran. Diin itti bu'anii hin lakkisan. Diina itti buutee hin lakkisan. Haadhi hiriira baatee boriirra dhaabuu miti. Yoo dhugaan itti kaana taate harka wal qabatanii tokkummaan itti qabu. Yoo ittiin kaanu haa gooftu jennee hate teenyu taate ilmaan nama sabboontota wanni si yaate namaa dhumtuuf hin jirtu jechuudha. Kan ofirraa eeguutti kan irratti qabsaa'uun nan barbaachisa. Yoo haa eegallu waliin jenne yoo qabsoon nuuf taate haa eegallu jenne tokko taanee lafa ka'u qaba. Wal dhageenyee jaarsaa fi jaartii ka'u qaba. Yaa Oromoo abbooti naggaa haa jedhan laala jaarsa kan naqamiiti inni Tigraay qabsaadha.
Kadeen gadda qabame san. Jaarsamat 85 teen hammat 85 dhiisiiti hammat 30tu qabsaawaa hin jiru. Qeerroof qarree callaa dhumaa jira jechuudha. Qeerroof qarree wanni isin kophaa isin dhumtuuf hin jirtu. Yoo haati jaarsaaf jaartii waan qabduun gad baatee qabsoofte dhalooti dhufus silaala guddatu waan taateef Oromoo. Dhalooti dhufus silaala waan guddatu waan qabduun qabsaa'uu qabda. Namummaan naannoon tokko dhalaa choriimu hin barbaachisu. Guutuu Oromiyaa fincilli gaggeeffamuu qaba. Kan irra miishoo yaa Oromoo. Yoo saba keetiif quuqamte. Hatiin sabaaf quuqamuuf hin jettu yoo saba keetiif quuqamte har'a saba kan kee bira dhaabbata. Har'a hidhamtoota keetiif sagalee ta'e. Hatiin poolisii naannoo Oromiyaa ofii hin jettu. Hatiin qawwee baattee dhaabbatte. Diinni haala kan wayeen hin jiru. Diinni kan keessan nyaataa jiru. Kan keessan miidhaa jiru. Kan irraa qabsaawaa. Kan irratti dadhaa. Qawwee tantee hara diinaa fuul deebisi. Hatiin qawwee baattee dhaabbatte. Abaawoon Oromoo irratti hin tuure. Kafaawoon Oromoo irratti hin tuure. Kafaawuuf abaawoon Oromoo qulqulluu irratti duuduu hin qabdu. Mirgisii dhiibbuu hin qabdu. Namni abaawoo balleessin jedhu nam Oromoo balleessin jedhu ofirra laala. Oromoon abaawoon waan nama Oromoo keessa ba'e sabni bira takka illee keessa hin jiru. Hatiin ammoo abaawoo balleessitee deemaa jirtu akka Oromoo balleessitee deemaa jirtu ofirra beeku qabda. Ofirratti hin qalu qabda. Biyyattiin Itoophiyaatiin biyya heerri badee seerri bade. Hagossan ati gossuun hin jenne tokkummaan lafa ka'uu qaba. Amaaraaf Oromoo kan jennu. Namni nama dhufu jiru, namni nama gataa jiru Amaaraa miti. Gosa hunda keessa hamaan ni jira. Hama sanii wal ta'ee sabaaf sablammoota akka hara waltiin isaan barbaadachuuf haraan goottiin dheerata barbaadachuuf sabaaf sablammoota gataa jira. Uummata Oromoo miidhaa jira. Hayyuu Oromoo miidhaa jira. Kana Amaar hin jenne haa Oromoo hin jenne wal qabannee labsii didda garbummaa mootummaan biyya bulchuu hin dandeenye mootummaa biyya bulchuu qofa seer qabeessaa haangoo sirrii qabu haangoo dhugaasaan qabu hangafi nuti wal dammaffannee wal dubbifnee socho'uu qabna ture Oromoo. Hayyuun sabni Oromoo qaba. Beekaan sabni Oromoo qaba. Haacarraa qadda. Maraaf marii hidhamtoota siyaasaa wajjin godha. Dhaabaaf tadiiti jirtu hunda wajjin godha. Sabaaf sablammoota hunda wajjin godha. Qabsoo deemnee eegallu Oromoo. Qabsoon nu baasa malee yoo hin qabsoomnu ta'in hakkisuun eenyuuf rakkoo jettan habba lafaatiif rakkoo akka taate namu hin beeka jechuudha. Tuffiteennaaf hidhamtooti namni hidha jira hooggantooti Oromoo ta'edha jirtu beelaan of ajjeesaa jirti. Akka sabaaf hin quuqamne lassi garte hanga takkaleessa hin geenye lassi garte akka addunuu qoqqoodan lassi garte tanaaf carraaqataa jirtu Oromoo. Namni biyya kee jirtaniif namni biyya alaa jirtan Oromoon lolchiisa habba qeerroof qarree yoo tokko hidhames habiraa qabaachuu qabdi. Uummati Oromoo kan miliyoon 70 hin jedhu walitti dabalame walitti hidhaame waan Jawaar Mohaammed tokkochi mataan hojjetu dadhabee jira. Miliyoonii 60 waan Jawaar Mohaammed kophaa isaa hojjechuu akka ta'e yaa Oromoo tuffina kana gidduu lan tabbe wallaacha kana guddaa ni jira. Tuffina kana gidduu ni jirti Oromoo. Kan irra yaadu wal jijjiirachuu qaba. Kan irra qabsaa'uu qabna. Nuti namni abbaa biyyaa jedhamee yaadamu
namni qabsaa'ee biitan cees jedhamee yaadamu nama walitti hidhaamne miliyoonii 50 oli yaa Oromoo gurbaa takkachaa amma 34 waan 33 ga'uu dadhabnee jirra jechuudha. Waan inni siyaasaan xiinxalee hojjetu sabi Oromoo bal'aan kun hojjetu takkitti mootummaan kuffisan haa gurbaan tokkochi hojjetu miliyoonii 60 miliyoonii 50 oli hojjechuu dadhabee jira Oromoo. Yaa Oromoo ati namni salphatu laayyaa fi yaa Oromoo yoo wal dhageen akka taanu ni beektan yoo ammoo wal dhabnes akka nu taanu ni beektan namuufuu if harka namtichi lafti guyyaa harreen balla jedhe lafti guyyaa harreen balla namuu ni beeka yaa Oromoo garbummaan isin nu gooti ni beenna tokkoomne Tigiree akka maqalee galchinu ni beenna jechuudha. Tokkoomtanii akka Adwaa injifattan akka Arxee Minilik injifattan Qalii Calanqootti ni beektan jechuudhaaf tokko taataan Oromoo. Gaafa ammoo diinni jibitee wal si wallaalchise akka nadhi gammadaa tasbuutee ittiin dhabamu ni beenna jechuudha Oromoo. Kanaaf namni tokko ta'ee sagalee wal